السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رقمنو قدني لو بابور مقالمتو عادل حاجي محمود برئيس كونسل درجة مسلمة مقالمتو برترجمة جي رمضان كيسة درجة قوني حالة كمين دبر سوق أبو وأن جي رمضان درجة قون حالة جي رمضان دبر سوق أبو فيمو هجي يروم ما كان هجي تشاجر تدرجة قرتي قبابنا نكونوا يبسطوا. مكان كيا عادل محمود جمال جرما اسمه جراتا مقالمتوتي مقالمة كان كيسة الناس اسمه تقولني أمرتي برونسا دينيس الدنيا تك اتببرني سانيس جرا ممو أكاتا دراني الراجل كمني درجة قرتي وان باي جنيرا الحمد لله نسوان كبتمان يرود يرافلته أكاسينا ترتا سامو وان دندوتا أما أفجرو حالي يروران كامي جعباب سامي وان حالة أما الرجال مرتي يارت إنه كينو وربانا أنا كدرجة مقالمة تي برئيسا كونسلي درجة مقالمة في نانو سي ثاني فيلتمني حالة كنان يروم ما كنرا حالة كنرا نجرا سيري أددانو به نو كنمي دمبي أدد به ولا جبري دا دران كنو إرت إجارة ما ترى درجة مسلمة يروحون إنجارة ياو لوكالي دانجتي جارة ما جروف وان حالة أبتمان إنكابو حالي رو دربيس هنان درانيس حالي politika keenyas gati gaariin turreef amma alhamdulillah yeroo gaarii keessa dhufne nus hundoofne haala mootummaan barbaaduun haala diiniin keenya barbaaduun haala majlisii alaalaan keenya barbaaduun isaan irratti hirmaanne nus jaallannee fudhannee dirqama keenya reefiyyuu hundoofne kaawunsilii kana hundeessaniitiyyuu irratti jaarree biiroo mataa isaarra kaa'annee waan ta'uu qaburra goonee amma karoora kaa'annee حكومة بيكموجا رمضان كيس وانتم تجرو رمضاني جاء في لتمادا جاء بيكمادا واني إردي بأمي حاسة ومتي أكا درجة مقالة كينيا تجرو حالا ندران مسجد كينيا كيسك أمني جرو كنا علماء كينيا جنجرة علماء كينيا جن كمان اسمه سان إتوفوك أمنا درجة مقالة كينيا وان نبرادي بيتكان كبو إقتصادي أستي برمسان أستي ديني أستي وهندانيو بوليتيكا أستي وهند كيسك بدرجة مسلمة مقالة متوسنا نوسي amma iddii kanatti galli wanti xinnoo si fooyya'insa jiru maa inni gandas walitti qabnee ganda torbatu jira magaalaa mattuu keessa ganda torba kan hundeeffanneeti hundeessamsanaan deemaa jirra walittiinee waama miidiyaa amma jiru kanaan walittiinee ijoollee waamne haala jiru kanarraan gubbaadhaa waan eegaa jirru jira wanti sun gaafa gannuu bu'u haala jiru kanaan isuma nuuruu hojjechaa jirru iyyuu amma immoo haala seera qabeessaa fi ulaagaa isaa eeggateen deemuudha sana keessa miskiina qarqaaruun jira magaalaa qulqulleessuun jira waan baay'eetu jira ka keessa isa keessa garuu khaasiyatan ramadaana keessa wanti nu goonu maaloodha masgiida keessatti baay'isuudha irra caalaan nama hojjetu magaalaa mattuu keessatti dargaggoon ittiin beekamu masgiidatti deemuudha masgiida deemuu calliseen ta'u dorgommii quraanaa jira masgiida kana keessa dorgommii quraanaa hunduu quraana qara ramadaana kana keessa wanti sun aadeeffatame itti afuufamu lama kan fixu jira sadii kan fixu jira soddoma kan fixu jira masgiiduma najjaashii kana keessa isin ilaaltan kana keessa 35 kan fixu jira tokkoffaa ramadaana keenya wanti kun itti hafuufu masgiida dedeebiin itti hafuufu akkuma duraan taraawii keenya salaannus taraawii keenya itti hafuufu amma immoo haala amma qabatamaa irra jiru kanarraan akka durii callisnee hin deemnu gatii ta'ee fi waan duraan hojjennu kana ramadaana kana keessatti ramadaanni kun wanti adda isa taasisuma inni seeraaf ulaagaa isaa qabatee waan gadi bu'uudha dur callisnee deemnee abbaa barbaanne harkaa fufuunee maal jenneetiyyuu akka barbaanneetu hojjenna turre amma garuu kun hin jiru ayyamaan majlisa alaan keenya inni si jira isarraa ayyama fudhanneetiyyuu isaan deemneetiyyuu diinii kana kaddamna obboloota keenya amantaa biraarra jiran immoo akkuma jiranutti akkuma aadaa jira hiriyoota keenya obboloota keenya kan wajjin barannedha kan nu wajjin tattaafatu jira hojiirra kan dhufee nu jiru jira kanaafuu waan duraan hojjenne kana hin beekamnu waan hojjetaa turre hin beekamnu dargaggoon mattuu keessa hin jiraaf hin jiruun keenya addaan hin beekamu amma immoo karaa obboleessa keenya Amaan Shamsuutiin hamiiltanii nu dhufee yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti dhiyaachuun koo alhamdulillah egaa turee bahaa gatee deemuu fi hundi keenya kanarratti hirmaanna hundi keenya wal beenna ijoolleen magaalaa masjiida najjaashii magaalaa mattuuf masjiida mattuu kana keessa jiru hundi keenya wal beenna wajjiniin deemna shee keenya waamnaan hin nageenya hojii hojjetamu hundi hojjenna alal khayroota baay'eetu jira dargaggoo keessa kana godhanii kan nu gochaa turan ammoo walaa jiru garuu hin beekaman insha Allah kana booddee beeksisaa rakkoo jiru fura rakkoo diinii fura rakkoo
duniyaa furaa waan deemu gatii amma nu bu'ee jiruuf seeraan gatii ta'ee jiruuf inshaallah karoora kana keessatti kana qabannee waan gubbaadha gannuu bu'ee eegaa jirra. Isin haala yeroo qabatamaa kana amma kana irratti dhuftaniiti yeroo taanitti yoo wal agarree waan hojjennu sana irratti ragaadhumaan fuulleetti wal agarree inshaallah gaaf tokko immoo deebinee irratti wal agarraa kan jennu. Obboleessa keenya Aadiliin wanni adda isa godhu wayii jira. Ramadaana keessa akkuma yeroo hunda dargaggoon masjiidatti dabarsuu qaba jedhee haasa'a ture. Aadil yeroo baay'ee quraanaan beekama. Quraana kana guyyaatti tokko buusa. Guyyaatti yeroo tokko buusa. Quraana Ramadaana 30tti quraana yeroo 30 buuse beeka. Kun waan adda isa taasisuudha. Mee itti fayyadama quraanaa maaltu si kakaase? Akkamitti dargaggoon keenya fayyadamuu qaba? Saatiin kun maalirraan kaateetti? Kana ati natti himteef otoo hin taane anatu beeka. Aadil yeroo hunda sunna salaatee isaa iyyuu hin beeku. Ramadaana keessa waajiba akka salaateen quraanuma irratti argama. Mee haalli kun dargaggoon keenya akkamiin haala kana fidachuu danda'a? Waan kana illee haasa'uun barbaadu garuu egaa eggee dargaggoon akkamitti kana irratti akkanatti qaroo dandeesse waan jedhu haala kamiin kennan ustaazummaa kan jedhamantu masjida keenya keessa turanii beekamaadha. Amma gara naannoo Jimmaa imaama taanee jiru. Rakkoon baay'een irra ga'ee sababa isaan ittiin deemanis waan baay'eetu jira. Masjidni kun gidduma kanaan wanti isinitti himu seenaa baay'ee seenaa kitaabaan barreeffamee hin dhumne seenaan biyyi baru seenaa guddaatu masjida kanaaf naannoo masjida kanarra jira. Gaafa yeroo argattan irratti haasa'uu dandeenya. Waa'ee isa quraanaa kana garuu sahaabonni baloo baloo jedhaman kun sahaabonni baloo baloo jedhaman kun sahaabonni imaam Shaafii maal jedhaman sahaaba baay'ee kaasanii 20 kan fixu jira 5 kan fixu jira 60 kan fixu jira jedhanii daawaa nu godhan gaaf tokko isaan kaaneesitti. Ala isaan daawaa nu godhanu ala sana nu kutaa 8 kutaa 9 fa'aa barannaa bakka hin jammarre qarabu jammarre tokko finna walakkaa faatti dhuma Ramadaana keessa bakka ciisnee sin qaraana sa'aatii 24 qaraana rasa sabooddee afaan gatiin barreef yoo jabate 3 finna tur utuma jedhu utuma jee waggaa waggaan qaraamu utuma waggaa waggaan qaraamu 4 utuma jedhamu rabbiin nama laafii sadanii inuma laafee inuma qaraana bakka yoo baay'ate kan itti dawwamu dargaggoon kun wantan itti gorsu dargaggoo kan akkamiin quraanni kun afaan irra silaafuu danda'ee yoo jette akka kootti yoo jedhame dargaggoon kun gaafii naa dhiyaatu irra dedeebi'ee qaruudhaan quraanni dhanna namaa ta'a inuma qaraata inuma irra dedeebiita bakka yeroo itti fixus hin qabdu rabbi sumaaf riyaa keessa irraa rabbi naa eegu laakinnahu namaa laafa quraanni yoo jabaatamee qaraame karoora fa'aa itti baafatame al tokko fa'aa darbee yeroo guyyaatti lama fa'aa buusuufaa jira. Tun yaadin guyyaatti lama fa'aa buusta. Achi booddee xinnoosee akka mataa fa'aa dhukkubuu yoo barbaade xinnoosee immoo gaappii dhiista 34 fa'aarraa 30 fa'aarraa geessee garuu kan inni ittiin dhufu ariitee qaroo ariitee quraana kana gaafa qaraatu afaan kee irratti si laafa. Egaa akkaataa qaraatii keenyaan inuma nuu deemaa garuu tokkoyyuu fixuu dadhabeen ture lamayyuu fixuu dadhabeen ture sadiyyuu fixuu dadhabeen ture. Amma ijoolleen booddee koo dhufan kun ilaalanii ijoolleen lama fixan turan amma masjida keessa sadii kan fixu ture na wajjin taa'e jechuudha. Inuma na ilaalu booddee koo ilaalutuma jedhanu barana gurbaan tokko na wajjin kan as keessaa hin baane tokko jira barana meeqa qareera 10 qareera laamma fakkeenyaaf inni. Garuu tokko giddii isaa fixaa ture. Hundi keessa masjida kana kottaati quraana kana qara'aa. Bu'aan isaa immoo maayinii jedha bu'aan quraana kana. Gaafa namni zimmine quraana karoo kana akka waan hojii hin qabneetti akka waan bu'aan qabneetti hojii malee waan taa'u namni namatti fakkaata. Satisfaakshinii mataa ofii akka nama biileenarii taata nama godhe faa jettee teessa baqa waxxaatiin. Hojii xinnoo hojjetta waan guddaa bu'aa guddaatu irraa argama. Maatii kee ittiin bulchita. Sa'aatii gabaabaa keessatti karoora baafatame quraanni nan qara'a namni jedhe irra teenyaan sa'aatii 10 quraanaan fixa. Amma kananiyyuu sammuu koo keessaa qaba. Gara fuulduraatti ijoollee irratti sin hojjenna. Quraana kanaanis karoora tokko itti baafannaa jedhee yaada. Rabbiin haa tiksuu gaa kanarraa. Egaa jinni Ramadaanaa shahrul Qur'aan jee quraanaati wazikri wal baraka jee barakaa qabu jee quraanni keessa qaraamu jee zikri jee sadaqaa jee ibaadawwaniiti. Kana keessatti yeroo baay'ee dargaggoon quraana qara'uudhaan dabarsuu qaba. Akka fakkeenyaatti obboleessa keenya kana wanti nuti isin dhiyeessineef yaa Ramadaana keessa magaalaa Mattuu keessatti quraana kana yeroo hedduu warra deddeebi'ee buusuudhaan beekama. Ergaa dargaggoonni keenya yaa Ramadaana kan quraanaan akka dabarsinu, masjidatti akka dabarsinu, daawaa akka dhaggeeffannu, ji'oowwan Rabbi nuu kenne keessaa ji'attii kana dargaggoon of qabee akka masjida taa'u isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.